عليكم ورحمة الله وبركاته. كبجمتوتا في جالتمتوتا كينيا ور بيا على الرا قرآن نيتني توكو توكو كيسنين جتشودا لقى وابي جدو مسجد لقى جدو سنيفي قرآن أما ست أغرتن كوني كان اللي كفن اللي كبكبران اللي جرو قرآن إبا توكو في جهاتم بالنجر جتشودا إن شاء الله كبويارا gara roobee baalirraa gara gaasaraa ka geessinu taana waan isin niyyattan jechuudha. Gara kaaniin ammoo masgida sanillee ka ijaarre ashawaa fi barzaa fi akkuma san dhagaallee irratti kabinnee ijaaru taana kana masgida fuunee ijoollee yataamaa sanii kalaqa waabee jiddoo sanii ka geessinu taana jedha. Galatooma isinin jenna warri hirmaatu barbaadan ammallee qur'aana baay'inaan hirmaachifnee binna kajettan hin binne jechuudha. Torbee kana keessa inshallah ta'ala magaalaa Alii fi naannoo isiitti qur'aana 500 aqoonu taana. Torbee itti aanu keessatti illee ammoo magaalaa Gindhiirii fi madrasatu Tibiyaanii qur'aana gara 1500 ka qoonu taana. Sawweenaa gara Gindhiir hunda keessattu jechuudha. warri hirmaannaa barbaadan ijaarsa masgidatii fi masgida ammoo afaan qabne ijoollee bakka madrasaa waa qaraatu qur'aana hin qabne masgida ammoo bakka fagoo namni dhayidhetti ka qur'aana itti bituu fi afaa itti bituu barbaadanillee hirmaadhaa isiniin jedha. Wassalaamu alaykum wa rahmatullahi wa barakaatuh.